Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufee jira. Keessaan namni screenshot godhee nagaafataa jiru ijoollee baay'ee nagaafataa jiru. Deebii isaa isinii qabadhee dhufee jira. YouTube waan haaraa takka YouTube Studio irratti nuuf fidee jira. Wanti kun waan haalaan barbaachisaa ta'ee fi hubachuu qabdanidha. Sirriitti haga dhumaatti na hordofaa isiniin jecha like share gochuu hin dagatinaa. Warri haaraa taatanis akkasuma subscribe tuquu hin dagatinaa isiniin jecha. YouTube Studio bilbila keessanii irra seenuudhaan egaa ilala YouTube Studio bilbila irraa qabnu irra seenuudhaan wanni haaraa YouTube Studio keessatti uumame yookaan immoo wanni YouTube Studioon ida'ate maal akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. YouTube Studio bilbila irra erga seennee booda mallattoolee jala jiran keessaa dashboard jira, content, analytics, comment fi mallattoo doolaaraa jira. Analytics ka jedhu ka gidduura tuqachuudhaan gara fuula duraa deemuu dandeenya. Erga YouTube Studio bilbila irra seennee booda analytics ka jedhu kun jala jira. Mallattoo analytics isii jala jettu ka jala jirtu irra tuquudhaan gara fuula duraa adeemna. Analytics jettee jala kana jirti. Analytics ka jettu kun isiirra tuquudhaan gara fuula duraa deemnee argachuu dandeenya. Tokko haala kanaan arganna yookaan immoo overview jala jechuudha. Yookaan akkuma dashboard irra akkuma YouTube Studio irra seennee view jalqabarra jirurra tuquudhaan gara fuula duraa yoo deemnes overview jala nu geessa jechuudha. Erga asirra seennee boodaga wanni overview jalatti YouTube Studioon haaraa ida'e kun maali? Understanding your performance ka jedhu kana gubbaa jechuudha. Your weekly recap is here ka jedhurra tuqnaa jechuudha. Yeroo tuqnee gara fuula duraa deemnu haala kanaan nu baasa. Inni jalqabaa eegan kan torban tokko fidee as keessa nuukaa. Fuula jalqabaa irratti viidiyoolee nuti dhuma irratti maxxansine nutti agarsiisa. Gara cinaatti haxa'uudhaan gara cinaatti deemna. Tuqa adda addaa qaba waan ta'eef gara cinaatti haxa'uufnaa jechuudha. Wanni kun wanni YouTubein kana fideef gara cinaatti haxa'u ammallee gara fuula duraatti jechuudha. Yeroon haxa'u asitti immoo fuula ittaanu irratti YouTuberoota yookaan immoo namoota chaanaalii kiyya daawwatan logo jara baay'ina namoota daawwatan fidee as nuuf kakaaha. Gidduu isaatti people turn into you waan jedhuufi view meeqa akka torban tokko keessatti arganne fidee as nuuf kahaa jechuudha. Viewun kan nuti asitti arginu kun bultii 12 haga 18 ka torban tokko qofa fidee as nuuf kahaa jechuudha. Torbeedhaan waan kana nuuf jijjiira. Ammallee gara cinaatti haxaa'uudhaanis ka ittaan immoo waliin haa ilaallu. Wanni kun waan haalaan barbaachisaadha sirriitti hubadhaa. Ammallee gara cinaatti acha toofna subscribe 700 torban tokko keessaa kan argadhes jala sanatti naaf ibsaa jechuudha. Gara gajjallaatti. Ammallee gara cinaatti yeroo haxoofnu fuula biraa ammas nuuf baasa. Fuulli inni ittaanu here how people find you. Akkamitti namoonni chaanaalii kee akka argatan jedhee ammas mata duree takkaas nuu kaa'ee tokko haga sadii nuu kaa'a. Channel page nuun jedha tokkoffaa irratti. Channel page jechuun namoonni chaanaalii kiyya kan jarri argataa jira yookaan immoo daawwataa jiran viidiyoo irra caala chaanaalii kiyya jala seenuudhumaan mata duree viidiyoo jedhu jala ka daawwatan YouTube search jira ammallee. Lammaffaa immoo namni hedduminaan kan daawwate YouTube searchidhaan. Fakkeenyaaf YouTube irra seenee namni yoo akkaataa YouTube itti banatan jedhee search godhee viidiyoo ba'ee fi daawwate kana jechuun YouTube searchidha yookaan immoo waan adda addaa barreessuudhaan search godhee namoonni daawwatan YouTube searchidhaan akka daawwatamaa jirus torban tokko keessa lammaffaarra akka jiru fidee natti agarsiisa. Inni sadaffaan app next. App next jechuun viidiyoo tokko daawwata viidiyoo ittaanu yoo dhufe app next irratti galmahaa jechuudha. Kun egaa ka torban takka nuuf kaahee jira. Waliin xumurree kaane faayidaan isaa maalinni isa jedhus waliin ilaalla. Channel page tokkoffaa, YouTube search lammaffaa, app next sadaffaa. This is what they watched. Torban kana keessa kan namni hedduminaan daawwate viidiyoolee kana sadanii jedhee fidee asnaaf kaaha ammallee. Viidiyoolee torban kana keessa baay'inaan namni daawwate jechuudha. Viidiyoo sadii fidee asnaaf kaa'ee sanallee natti agarsiisa. Gara fuula ittaanutti yeroo dabarfannu torban kana keessa view meeqa akka argadde, like meeqa akka argadde, share meeqa akka argadde fidee natti agarsiisa. Like 1600, share 1300 akkasuma comment 157 akka argadde fidee natti agarsiisa jechuudha. Torban tokko keessa kan torban kana. Akkasuma yeroon gara fuula duraatti deemu doolaara meeqa akka torbee tokko keessatti dalagees fidee natti agarsiisa jechuudha. Wanni kun faayidaa isaa maali yoo jettan akka isin jabaattanii torbee tokkorra torbee isa duraaniirra isa ittaanutti akka isin dabaltaniif kan torbanii fidee achi nuuf kahaa jechuudha. Kanaafuu
kana ilaaluudhaan torban darbee 10,000 qaba view torban darbee keessa kan argadhe 10,000 torbee isa kana keessa immoo haga kana argadhe isa jedhuun akka isin wal madaalaa deemtaniif let's play a game jedha asitti video kamtu subscribe guddaa si fide torban darbee keessa jedhee gaaffii nu gaafata filannoo sadii nuuf kenna filannoo sadan sana keessa ka subscribe guddaa fide filattu jechuudha salphaadhumatti deemtanii ilaaluudhaan deebisuu dandeessu yoo deebisuu dhiiftanis rakkina tokko hin qabu tuqaadhuma mata duree isaa cinaa jiru tuquudhumaan deebii isaa deebiftu jechuudha let's play a game jedha mata dureen isaa geemii haa taphannu mee subscribe guddaa kan sii fide torban darbee keessa kamii jedha sadan keessa tokko filachuudhumaan irra dabarfattu yoo filachuu dhiiftanis waa tokko rakkina hin qabu wanni guddaan kaayyoo wanni kun dhufeef maali akka yuutuubaroonni torban darbeerra torban kana keessa bareedduun jira torban darbee fi torban ittaanu akka jarri wal madaalaa deemaniif chaanaaliin jaraa guddataa jiramo xiqqaachaa jira isa jedhu your weekly ka jedhu keessa seenuudhumaan salphaatti view meeqa akka argamsiiftan chaanaalii keessan eenyu akka daawwataa jiru sarchiidhaan immoo chaanaalii keessan irra seeneeti immoo kan namni daawwataa jiru ka jedhu akkasuma torban sana keessa laayikii meeqa akka argattan sheerii meeqa akka isiniif gale koomentii meeqa akka isiniif gale doolara meeqa akka argattan salphaadhumatti asirraa ilaaluu dandeessu jechuudha. So haalaan barbaachisaadha wanni kun view sanas ol dabalaa deemuudha akkasuma laayikis ol dabalaa deemuudha viidiyoo keessan compare godhaa deemuudha your weekly recap is here bakka jedhuun irra tuquudhumaan salphaatti view meeqa akka argachaa jirtan torban darbeef torban kana keessa wal madaalaa akka isin deemtaniif YouTube waan kana fidee achi kaa'ee jechuudha haalaan barbaachisaadha akkasuma namoonni keessan screenshot ergitanii nagaafataa turtan akka deebii isaa isiniif deebii abdii guddaan qaba laayikii sheerii akkasuma warri haaraa taatanis subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.